kanammoo kan maabiraatiiti. Kan maabiraatiiti jechuudha. Gadiin baasa alatti. Haay hordoftoota kiyyaa jirtu nagaa keessanii. Anis jira nagaa kooti har'a maalaan hojjedha seetanii. Har'a lafa kana dalagdaluufanidha. Akkuma na argitan jechuudha. Kana dheengadda lammiin bitii asitti naqee deeme. Ani immoo gadi baasuufanidha. Har'a kanan dura maali gaseetanii biyyoo guurree hin sirranne jechuudha. Manni kuni yoo kornisis gashuuf jirra. Kanammoo kan maabiraatiiti. Kan maabiraatiiti jechuudha. Gadiin baasa alatti. Alatti gadi baasee achumaan iddoo kana wal qixxeessee nakaafaadhaani muka isa kana koornisiidhaaf as naqee jira lammiini. Mukicha immoo asan kaa'a jechuudha. Amma kanaan wal qixxeessa. Shaashii fidadhee dhufeedha. Dukkanaa miti xiqqoo ishii nama naqadda'utu hin jirre. Kophaa kiyyaan dhufe waan ta'eef har'a namni naqadda'u hin jiru. Ishi innaa shaashiin hidhataa jira akka mataa kootti hin bunnisneef awwaarri cimanadha. Lafa kana biyyoo kana wal qixxeesseen gala. Guyyaa biraan mu dhufeen cidhiif bishaaniin godha. Hin argitu. Kophaa kiyya na dabbaree naan ammaafan sinfaana haasaa kana hin hojjedhu jedhe kana dhufee jechuudha. Kanumatti keessa taa'uudhaaf hanxaara gaafuma. Gana cidhiidhaa fi bishaaniin immoo daladdalla jechuudha. Amma dhimma jedhee mana biyyoo saddoo tokkotti tuulame. Sisirreessa. Lammiin haqa hojiidha kophaa koo dhufee akkuma argitanii. Baay'ee awwaara qaba jiru. Amma muka isa kana guureen kornisiidhaaf as naqan. Kanatti ol hirkisuu wayyoore. Iddoo kana muka naqeen iddoo kana
kana immoo biyyoo isaa sirreessaa jechuudha. Awwaara qabajamu. Awwaara isinitti fakkaate. Hojiin kana kunoo hojiin hojiin Itoophiyaa. Dubartiidhumatu mana bareeffata waan ta'eef dubartumatu mana bareeffata miti. Kornisii gashinee qalamii dibsiifna mana kana. Argitanii dara fixee kana mootti lafa qaxaqqanna guyyaa akkasitti kana. Kun akkuma argitanii bishaan barbaada bishaan itti. Hojiin hin tuffatamu jiru. Hojiin hojiidha. Kanaaf immoo nama mararayyuu namatti tola hojjechuun. Waan ofii hojjechuun baay'ee tokko namatti tola. Waan ofii keessanii immoo hojjechuun baay'ee tokko isinis namatti tola jechuudha. Maaliif waan keessan ijaa ta'eef osoo dassin jedhu hojjettu. Kanaafuu kan namaa yeroo ta'u isin tilfata malee yeroo kan keessan ta'u dassin jechaa hojjettu. Dhugaa nama yeroo nas dhufee waa tokko hojjetu dasneedha. Amma mana kanallee yeroo akkasitti daladdalachuudhaaf yaadee dhufu natti toleetu dhufe jechuudha. Innaa amma kunoo karaa sana wal qixxeesseen jira. Karaa kana tafee asiin immoo ganaan ilajjeessoonis iddoo kana jira binneetu yeroo nas guuruun argitu. Semua yang dan dek as bute kanang goda honda tabe bona nisa. Buya berajen na cukup lami nero. Kanatti bakka hojiinga. Maaliifeetan amma yoo dalamuu baate yeroo qalamii dibanii yoo irra deddeemanii biyyoon gadi damaddamata beektaa. Kana
Amma jalaonni wanta ofii namatti tola dhugaa yeroo hojjetan. Kunoo akkasiin haala kanaan dalagdalee jechuudha lafa biyyoo wal qixxeesseen jira dura iddoo tokkotti tuulamee ture. Kun immoo jeessoodha. Awwaara bichaa dhugaa. Kun jeessoodha kan ammoo iddoo sanan kaa'ee. Innaa bakka akkasittiin kunoo kana fakkaata laala. Amma cidii fi bishaaniin bichaa daladaluu tafe jechuudha. Iddoon kun hin dukkanaa asinitti dukkanaa'uu danda'a. Kun akkasiin haala kanaanii daladdalee oolaan jirti safara kana. Kun akkasiin haala kanaanan akkasittiin daladdalee siniin jedha kaa. Baaldisa kana babaan itti dhaaba. Innaa kun akkas fakkaataa gobaziidha mitiira yaani. Amma sitti kornisi gala. Amma bakka galuu fanan jira jechuudha. Akkasittiin xumureen jira jechuudha. Gaafa lammiin dhufe seeraan daladdalte naan jedha ta'e. Ilaalaa kaa hin beeku daladdaluu ani sirritti. Hin jajallifte naan jedha ta'e ganaan ilaala. Sinummaas taayitii naa kenna jechuudha. Seeraan daladdalame miti lafti kun. Hin daladdalamne. Dhugaa maal tafe kana caala. Ciddiitti firfirsanii bishaanitti nannaquu qofadha. Kun akkasiin haala kanaanan xumureen jira. Isiniin jedha kaa as taayitii naa kenna ammoo. Hojii baadiyyaan intala baadiyyaa waan ta'eef hojii baadiyyaa nan beeka miti sirriitti. Ilaala kaa ilaala. Hojii tuffachuun gaarii miti dhugaa. Kun amma beekumsa kootti hojjedheen jira. Das nama jedha jechuudha kan ofii waan ta'eef akkasittiin amma xumuree jechuudha kaa.